abbaa warraa koo hanga dhumaa goota jaalalaa akkan laphee guutuun isin fuuldura dhaabbadhu na godhee acee koo tokkicha ta'ee kuma caalu darbeerree kan hunda caalu Hacaaluu Hundeessaatiin baga nagaan dhuftanii jedhaa baga guyyaa kanaan geessanii anaa dhufu. Walirraa fagaanne kunoo dugda garaa taane natti dhiiste deemta tiisoo seena garaan baane achi buuteen kee dhabame akka miila bakar waaree bareedditti awwaash gamaa wal jaalacha wal lamnaaree. Anso sodaadhee barana qalbii kooti gibee qaban jaaladhe sanyii mootii. Hacaaluu just baandii Adaamas waliin turre warra inni sanyii mootii jedhu annin deemaa walloo sirbee. Suuraan wajjin ka'an ture salfii suuraawwan adda addaan wajjin ka'an ture maaliif akkan ka'u garuu naan galle sababiin isaa artistoota baay'ee wajjin walitti dhufaa wal beekaa garuu warra kaan wajjin hanga kana ka'ees suuraa yaadannoo hanga kanaas hin qabu maaliif isa wajjin akka kana ka'aa akkan ture amma gaafan deebi'ee yaadadhu tarii waaqayyoo waan inni baay'een wajjin hin turreef akkan yaadannoo gahaa argadhu na godhee laatan jedha. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kurri isaa miidiyaadha. Egaan guyyaa har'aa immoo yaadannoo wareegama artist Hacaaluu Hundeessaa waggaa 6ffaa fi akkasumas immoo badhaasa aartii Hacaaluu Awwaard marsaa 5ffaadhaaf as hoteela Skylight'itti argamna. Egaan sagantaaleen gosa garaagaraa bakka kanatti qophaa'anii waan jiraniif seennee kan daawwannu ta'a. Boodarratti immoo artistoota gosa aartii garaagaraatiin badhaafaman illee qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Jaallattoota aartii akkasumas dinqisiifattoota artist Hacaaluu waliin illee turtii kan goonu ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Jirtuun jecha Hacaaluu Hundeessaati. Abbootiin amantaa, kaadhimamtoonni fi injifattoonni badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa 5ffaa, hiriyoonni Acee biyya keessaa fi biyya alaa, uummanni addunyaa irra jirtan, maatiin qeerroo fi qarree Acee waliin ajjeefaman, qaamaan miidhaman, dhugaa Acee hanga yoonaatti baattanii fakkeessaa fi fakkaachaa jirtan, dhugaa Acee hubsaan waaqarraa hiikkachaa jiru hundi maqaa jaalallee koo ijoollummaa amanamaa qulqulluu abbaa ijoollee koo bara dargaggummaa abbaa dhugaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenye abbaa warraa koo hanga dhumaa goota jaalalaa akkan laphee guutuun isin fuuldura dhaabbadhu na godhee Acee koo tokkicha ta'ee kuma caalu darbeerree kan hunda caalu Hacaaluu Hundeessaatiin baga nagaan dhuftanii jedhaa baga guyyaa kanaan geessanii anaa dhufu. Acee jaalallee koo abbaa manaa dhugaa qulqulluu amanamaa abbaa ijoollee 3 ijoollee koo guddisii anaan na ajjeesu jetteetu gorfattee ergaa natti dhaammatte. Acee gaafa gammachuu, Acee gaafa gaddaa, Acee gaafa roorroo isa bara barkumee osoo sodaa tokko malee uummata isaatiif ifa baase. Acee mataa dhiiraa kan uumeen sibiilaa
fakkeessuu fakkaachuu hin dandeenye dubbii isaa sirriidha. Acee gaafa xiiqii, acee gaafa roorroo, acee gaafa ammaarreessaa hiriyoota isaa wajjiniin uummata isaa jajjabeessa. Uummata dararameen sodaa tokko malee rakkoo jiru ibsa. Acee koo kan kee odeessee hin fituu yeroonis nan ga'u siin yaada, siin jaaladha. Yeroo hunda hanga si bira dhufutti keessi koo ibidda. Waxabajjii jahaa waggaa jahaan har'aa waxabajjii 22 bara 2012 guyyaan sulultata. Acee koo ganama irriibarraa ka'ee uffata jijjiiree ba'uuf ariifata. Ciree nyaadhu bahii maaliif ariifatta jedhee isa gaafannaan kiyyuu koo hin nyaadhu ani nan jarjaraa dallaa ijaarsisuuf dhagaa buusee jira. Laaqana nan nyaadha amma dafeen baha jedhee na dhuungatee nagaan ooli jedhee nagaa natti dhaamate. Manatti hin deebine gantuu fi yartuun karaatti hambifatte. Erga ati deemtee nuti akka jirrutti jirra waaqa nuuf kadhadhu furmaanni sitti. Halkan guyyaa ijarraa nan baddu taa'ee ka'uu waanuma kiyyaadha. Acee kiyyaa kan dabarsine seenaa keenya yaadadhee tan gaddaa. Ati somni bakka dhugaa jirta. Waggaa waggaan odaa taatee walitti nu qabda. Nutis nyaatee dhiiga kee maraata. Baga gammadee leencu. Baga waliinuu gammanne. Egaa ati albama waggaa kana ta'uudhaani mo'attee jirtaa gammachuu akkamitti dhaga'ama? Gammachuu addaan natti dhaga'ama. Kuni waanuma namni kamiyyuu beekuu qabu. Maaliif sagantaan kun sagantaa seena qabeessa. Sagantaa seena qabeessa immoo kan isa jechisiise Hacaaluu Awwaardiiti waan ta'eef. Kanaafuu hedduu gammadee jira. Sirba jaallattu? Takkanaa jetta? Ani sirboota Hacaaluu hundumaa nan jaalladha. Walirraa fagaanne kunoo dugdaa garaa taane natti dhiiste deemta tiisoo seenaa garaa baane achi buuteen kee dhabame akkamii laba karwaare bareedditti Awwaash gamaa wal jaalacha wal lamnaare. Egaa mee jaalala Hacaaluudhaaf qabdu ibsa? Jaalala Haceedhaaf qabnu kana jedhee si ibsuu hin danda'u. Ofirra nacee jaalladha walumaa galatti. Dhugaa isa of taanaan. Baga gammadee leencu. Ayyee baga wajjin gammanne. Best Director of the Year Sirba Hannaa Girmaa Hayyee jedhu. Jaalala Hacaaluudhaaf qabdu ibsa? Dhuguma dubbachuudhaaf jaalala addaan qabaa fi kabajaa addaan qabaa fi tokkoffaan kalaqanni aartii Oromoo keessatti gumaachanii lammaffaan inni falmaa mirga dhala namaati. So sababoota kanaanii akka maleen kabajaa guddaa qabaa fi jaalala addaa qabaa. Guyyaan har'aa kun siif miira akkamii qaba? Miira addaa qaba. Badhaasa duwwaa miti yeroo itti imaanaa leegaasii Hacaaluu itti fufsiisuuf fudhadheedha. Kanaaf baay'een itti gammadaadha. Baga nagaan nuti. Baga nagaan nuti. Guyyaan har'aa guyyaa wareegama artistii keenya Hacaaluu itti yaadannuu fi akkasumas immoo badhaasa awwaardii Hacaaluuti. Mee guyyaa har'aa kana maaliin yaadatta? Guyyaa har'aa waa baay'ee yaadadha. Hacaaluu just baandii Adaamas waliin turre bara inni sanyii mootii jedhu annin deemaa walloo sirbee har'a gaddaa fi gammachuu jidduu jira. Just kaamolee wallee bareedaa aadaatiin nyaadhee garuu Hacaaluu dhabuu keenyatti hin gaddaa. Ta'us garuu faawundeeshiniin isaa kun dhaabbachuu hin qabu. Maaliif namoota barnoota barachuu hin dandeenye manni barumsaa ijaarama. Baadiyyaa keenyatti Oromiyaan guutuu walakkaan baadiyyaadha.
baadiyyaa sanitti immoo bishaan bayuu danda'a, bishaan baasaa jirti, waan hedduu dalagaa jirti jechuudha. Faawundeeshiniin kun jabaatee itti fufuu qaba kanuma yaadna. Atilee egaa wallee aadaa bareedaa bara kanaatiin badhaafamtee jirta. Baga gammadde. Baga walumaanuu gammadde. Mee sirboota Hacaaluu egaa hundi isaaniillee kan jaallatamanii caalaatti immoo kanatti jaallattuuf yeroo hundaa sammuu kee keessa jiru. Ani Hacaaluun anaaf nama tokko miti uummata. Sirba isaa immoo dhugamas inni jenereeshinii kiyya dhaloota bara kiyyaatiin. Kanaafuu sirba isaa keessaa kama jibbu tokko iyyuu hin qabu. Hundaa'in jaalladhaa. Isa sirbi immoo gumaa isaa Rabbi haa baasuuf. Baga nagaan dhuftee Bashiraat. Amin baga nagaan nu eegdanii. Sagantaan kun bifa kamiin argitanii? Sagantaan egaa wagguma waggaadhaan sagantaan yaadannoo Hacaaluu baay'ee miidhagaadha. Hadhas immoo waggaa 5ffaa keenya egaa kabajuu jalqabne jechaadha. Haala ho'aadhaan kabajamaa jira, haala namatti toluuni baay'ee bareedaadha. Mi'aati egaa sirba Hacaaluu jalaa qabuudhaan sirboota hedduu jalaa qabdee jirta. Sirba Jimmaan sosodaadhee barana qalbii kooti gibee kaman jaaladhee sanyii mootii sirba jedhus jalaa qabeetan jira. Sirba baay'eedha kanan jalaa qabee kana yaadadhu kanas sirbeechaa. Mee jaalala Hacaaluudhaaf qabdu ibsiyoon siin jedhee maal jettee ibsite? Jaalalan Hacaaluudhaa qabu jechuun waan ani ittiin ibsus yeroo yaadus narkaa badaa. Hacaaluu jechuun uummata Oromootiif qaaliidha. Waan guddaadha kan inni nuu kaa'ee darbe jechaadha. Waan inni nuu kaa'ee sana immoo galmaan ga'uuf egaa uummanni Oromoos ta'ee artiistoonnis egaa amma jabaatanii wal duukaa bu'aa jiru. Hacaaluun nama guddaadha. Nama ofii utuu hin jiraatiin uummata Oromootii jiraatee qaalii ta'edha. Kanaafuu jaalala guddaadha kana naceedhaa qabu. Egaa biyyeen itti salphatu hin jedha. Hawwii baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eddee bareedduu koo. Guyyaan irraa siif yaadannoo akkamii qaba? Yeroo hundaa waggaa waggaatti yaadannoo acee keenyati. Duris artistoota waliin qabuudhaan beekama. Amma immoo uummatas artistis walitti fidee waliin nu qabee ispiriitii isaatu as walitti nu fidee jira. So kanaafuu gammachuu guddaan qabaa. So waggaa waggaatti moor bareedaa jabaachaa akka deemu abdii guddaan qabaa. Guyyaa kana yaadachuun keenya dirqama aceen dhiiga hunda keenya keessa jira. So kanaafuu guyyaa akkasitti immoo gammannee fo'aa jennee isa yaadachuu qabna malee akka guyyaa gaddaatti hin fudhadhu. Of course inni nu bira jiraachuu baachuunsaa gaddaa. Garuu immoo acee kanaan yaadachuu barbaadu kolfasaa, taphasaa, jookiisaa kanan yaadachuu barbaada. Kanaaf guyyaan har'aanaa fi guyyaan ani acee isa dhugaa isa nu wajjin maraatu yaadadhuudha. Kanaafuu gammachuudhaanaaf. Galatoomii bareedduu kaatille. Artisti Wabii Dhaaba baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdan. Har'a yaadannoo wareegamaa artistii keenya jaallatamaa Hacaaluu waggaa 6ffaaf akkasumas immoo badhaasa awaardii Hacaaluu irratti wal arginee jirra. Mee bifa kamiin argite guyyaa kana? Badhaasni Hacaaluu awaardii noormaalii akka badhaasota kaanii badhaasa qofa miti. Tokko leegaasii Hacaaluutti fufsiisudha. Lammata immoo Hacaaluun ofiifuu siidaa jiraataati. Seenaan katabee darbee itti fufsiisuunis hojii mana dhaloota duubaa dhufuuti. Guyyaan kun immoo guyyaa seena qabeessaa, guyyaa itti gaddines, guyyaa itti abdii horannes nuuf Hacaaluun hin duune wareegame bara baraan hin jiraata. Salaallee immoo nutis jenereeshinii hedduun duubaa hin dhufa. Jabaachaa jirras nuufi guyyichi guyyaa addaati. Maqaa Hacaaluutiin waan ta'eef. Atillee egaa xiqqoo sirbarraa fagaatteerta natti fakkaata. Maalni sababiin baduu keeti? Fagaanne sagaleen balleeffadhe malee sagaleen banne. Sagaleen an balleeffadhee hojii hojjechaa hin jira. Alabama gara bilcheessuutti hin jira. Lammata hojiin haaraas fuuldura kan hin dhabamu. Kanuma kanatti hin bade malee hojiirraa hin fagaanne. Nagaan kottu. Baga nagaan dhufte. Galatoomii baga nagaan dhufte.
baay'ee sitti bareedee jira. Uffannaan kee ajaa'ibadha. Galatoomii yaa ofii koodhaan hojjete. Dhugaa ofii keessaa hin godhe. Yaa Ammasitti fudhatame uffannaan kun. hojjechuuf guyyaa sadan tokko aayidiyaan isaa garuu kana dura ture. Na yaa hojii baay'eetti dadhabamedha. Guyyaan isaa xiqqaatu malee halkaniif guyyaa kana hojjechaa turedha. Yeroon ilaalu asirratti kaasettii Hacaaluu illee argaan jira. Suuraa Hacaaluu albama isaa jalqabaallee argaan jira. Wantoota itti fayyadamte maal ibsuuf guyyaa har'aa kanarratti? Guyyaan irraa yaadannoo Hacaaluutti gatii ta'ee fi hojiin kana dura hojjetee darbee sirboota inni sirbee nu bukkeetti akka yaadannoo guddaadha gatii ta'ee fi isa gara hojii gara wayyaa ogummaa hojii waan ol qabatuun ibsuu yaadeera. Akkuma argitu asitti albeemii isaa jalqabaa jira. Yeroo duraa kaasettii malee albeemiin sirbi kan hin dhaggeeffatamaa ture akka ammaa kana silkii mitinna yaa wantoota duraa san akka yaadatamuuf kana godheera. Na sirbi isaa as keessa tokko isaa keessa jira. Sirbanni kana dura sirbee jechootaani. Jechoota inni kana dura jejjedhes wanti sammuu namaa keessaa hin irraanfatamne asirratti ibsuu yaadeera jechuudha. Baay'ee ajaa'ibadhaan illee hedduu si dinqisiifadheera. Mee Hacaaluu hammam jaallatta? Jaalala Hacaaluudhaaf qabdu mee jecha tokkoon ibsa. Hacaaluun goota Oromoodha. Oromoof akkuma jedhe qaaliidha. Baay'ee jaallanna. Dubbisaa nagaan nuuf hawwatu. Baga nagaan dhuftee Nagaan na eedee. guyyaa har'aagaa yaadannoo wareegamaa artistii keenyaa fi akkasumas badhaasa waardii Hacaaluu irratti wal arginee jirra. Mee bifa kamiin kan itti argite? Guyyaan kun sabum keen biratti guyyaa maal akka ta'e nuun cufaan beekna. Waggaa tokko, waggaa lama, waggaa sadii, waggaa afur, waggaa shan illee ta'e akkuma haaraatti guyyaa yaadannoo gootichi keenyati. So I know I'm a part of this progress from day one. Qophii akkasii keessa engage tolchaa ture. I'm so happy to be partii qophii kana ta'uu kiyyatti. I hope namni cufaa immoo faawundeeshiniin kun cimee hojii guguddaa akkasii akka hojjechuu danda'utti hin qarqaaraa 78-55 gubbaa okkee jechaa ergaa gabaabaan jechuudha. Hin qarqaaraa jedhee abdii qabaa kan caalu hojjechuu hin danda'a. Namni ittiin sabii ittiin qarqaarama. Waan adda addaa waan akkas bareedaa guddaan ittiin hojjetama. Jaalala Hacaaluu qabdu ibsadhu. Oh my god, dhugaa. Akki dabaa jaalladha. Qophii Hacee biraa na dhabdee hin beektu. Waan beesis kamirratti waan kamirratti na dhabdee hin beektu. So fulaan akkas jedhee si ibsu qophii kanaa fi yaadannoo isaa fi koomitmentii naan qabu in ibsaa jedhee yaada. Galatoom. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eedan. Egaa sagantaa guyyaa har'aa Hacaaluu Awaardii irratti wal arginee jirra. Mee bifa kamiin argite? Baay'ee bareedaadha. Oromoon akkasitiin ilma isaa qaalii isaaf jecha gatii kaffale kana bifa kanaan sagantaa marsaa shanaffaa irratti argamee gadda isaas ibsachaa akka leegaas isaas itti fufsiisu asitti wal arguun keenya kanaaf gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Hacaaluu jaalala qabduu fi ibsi yoon sin jedhi maal jettee naaf ibsa? Hacaaluun anaaf dhugaadha. Dhugaa Oromootiif bara baraan falmaa ture. Anaaf Hacaaluu weellisaa miti. Falmaa mirga dhala namaati. Hacaaluun dhugaadha waan ta'eef Hacaaluu dhugaadha inni ibsan jecha tokko qofa. Sirba Hacaaluu keessaa kan jaallattu kan nu yaadachiistu yoo jiraatu. Sirbi Hacaaluu kan gatamu tokko illee hin qabu. Ani warra shanan gibeeti. Ilma mootiiti. Inni immoo albamii isaa keessaayyuu tokko sanyii mootii jedhee moggaasee jira. Jimmaaf sirboota sadii hojjeteera. Tokko kan Aggaarooti. Tokko Diggittiidha. Tokko sanyii mootiiti. Hunda isaanan jaalladha. Sirba Jimmaa qofa osoo hin taane sirboota isaa baay'een jaalladha garuu sirboota isaa keessaa Jeerra jirra 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 jeerra jirra jirra jeerra bullee barii arguufi itti fuftaati. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Mee guyyaan irraa siif yaadannoo akkamii qaba? Guyyaan irraa guyyaa baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Keessumaa guyyaatti Hacaaluu yaadannu. Hacaaluun akka namoota kaanii miti guyyaa guyyaan nama yaadatamu sababiin isaa hojii isaa lafa kaa'ee deeme nama yeroo hundumaa wallee isaa gaafa dhageessu nama yaadattu. Garuu immoo guyyaa guddichi Oromoo hundumaa walitti qabee bakka tokkotti dhimma isaa qofaaf bakka itti walitti qabamnu guyyaa guddaa waan ta'eef guyyaa kana waggaa waggaadhaan hin kabajna. Egaa jaalalli ani isaaf qabu dhugaa dubbachuudhaaf kana jedhee ibsuu hin danda'u sababiin isaa wannani yeroo hundumaa hin daganne tokko Hacaaluu yeroon argu hundumaa suuraan wajjin ka'an ture salfii suuraawwan adda addaan wajjin ka'an ture. Maaliif akkan ka'u garuu humnaan galle sababiin isaa artistoota baay'ee wajjin walitti dhufaa wal beekaa garuu warra kaan wajjin hanga kana ka'ees suuraa yaadannoo hanga kanaas hin qabu. Maaliif isa wajjin akka kana ka'aa akkan ture amma gaafan deebi'ee yaadadhu tarii Waaqayyo waan inni baay'een wajjin hin turreef akkan
yaadannoo gahaa argadhu na godhee laatan jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf naman baay'ee jaaladhu, naman baay'ee kabaju, naman baay'ee itti boonu keessaa fi nama guddaadha. Egaa guyyaan abaaramtuun sun guyyaan nu jalaa fudhatteetti homaa gochuu hin danda'amu. Garuu naman guddoo jaaladhu bara baraan hin daganne. Galatoom. Ulfaadha. Baganagaan dhuftee Ramadaan. Baganagaan nu eegdanii isinis baganagaan dhuftan. Guyyaan irraa egaa guyyaa yaadannoo wareegama artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa fi akkasumas immoo awaardii Hacaaluu irratti wal argine guyyaan kun egaa maal fakkaatame bifa kamiin argite? Guyyaa kana bifa lamaanin ilaala. Inni tokko guyyaa itti gaddinee akka sabaatti guyyaa itti lapheen keenya cabeedha. Inni duraa fi inni jalqabaa sanii inni lammataa immoo guyyaa itti leegaasii qaalii keenyaa itti gara fuulduraatti adeemsisnu guyyaa gammachuu keenyaa ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan ni ilaala. Mee jaalala Hacaaluudhaaf qabdu? Dhugaa dubbachuuf jaalala Hacaaluudhaaf kana jettee jechoota ittiin ibsitu iyyuu hin qabdu. Hacaaluun barsiisaa keenya, obboleessa keenya keessattuu akka weelluutti akka aartiitti nuuf keessattuu barsiisaadha. Isuma dhugumaa weelluu isaatiin muuziqaawwan isaatiin kan irraa barannee akka kitaabaatti nutis faana isaa hordofaa jirru jechuudha. Kanaaf barsiisaa keenya. Egaa atis sirboota kee sagalee kee kiilooleedhaan si beekna. Sirboota Hacaaluu keessaa kan baay'ee jaallattu sagalee kee kiiloolee kanaan isa geessisa. Hayyee sirboota isaa hundaan jaalladha dhugaa sitti nufi. Oromiyaa sifaa sirba. Nanni hima waa'ee kee hin callisu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroo biyya goonni mirree dachee isheerraa margee nan hima qabda seenaa cima. Nan hima qabda seenaa cima. Awaardii guyyaa har'aa bifa kamiin argite? Egaa sagantaan Hacaaluu waggaadhaan marsaa shanaffaadhaafidha kan inni adeemsifamaa jiru. Waggaa ja'aafidha natti fakkaata dhabuun keenya immoo waggaadhaan yeroo hundumattuu piroogreesii gaariitu jira. Awaardiin Hacaaluu awaardii qofas miti yeroo itti goota keenyatti yaadannu waan ta'eef qophiin irra jirus baay'ee gaariidha. Anaan natti toleera. Egaa waggaa ja'a dudduubattis deebisaa. Waggaa ja'aan har'a wareegamuu artistii keenya jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa bifa kamiin dhageesse yeroo dhageesse immoo miira akkamiitu sitti dhaga'ama? Dhugaas natti hin fakkaanne akka carraa TV mana keessaa banamee ture. Sagaleen gaddaa du'a Hacaaluu Hundeessaa ibsu wayiin dhagee amanuu hin dandeenye naannoo sanatti gadi ba'ee daqiiqaa sa'aatiiwwan muraasa booda gara hospitaalaa gaafa deemus naannoo sana immoo reeffi isaa akka qoratamu gara sana dhufee ture. Waan baay'eetu ture akka carraa naannoo sana namni afaan Oromoo dubbatu baay'een hin turre. Akkuma isaatti waan baay'ee keessa dabarre. Maatiin bira hin jiraadhas hin ture. Maatiin akka bakkee turus baay'een barbaanne natti dheekkamanii gara manaatti hin deebi'e. Kana fakkaataa ture. Ayyuu baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdan. Mee sagantaa guyyaa har'aa akkamiin argite? Sagantaan har'aa baay'ee namatti tola. Hacaaluun kunitti hanqata. Kana caalaa osoo dandeenye kana caalaa osoo goone baay'ee natti tola. Garuu ani baay'ee natti toleera. Bagan dhufee bagan hirmaadhe. Guyyaan har'aa siif miira akkamiidha kan inni qabu? Miira gammachuutis miira gaddaatis garuu akkam jee akkasii ibsuun beeku. Hacaaluu dhabuu keenyaan bara baraan hin gaddina. Garuu immoo bara baraan immoo isa laphee keenya keessa ni jira. Haa ta'u Oromoof gadda guddaadha. Garuu maqaan isaa hamma bara baraatti yaamama. Sirba Hacaaluu keessaa kan baay'ee jaallattuu fi kan yeroo hundumaa yaadattu keessaa tokko ni jira. Yaadaa fi addoo keetiin halkan ciisa dhabee waanuma kee yaadu maaf hirriba dhabaa. Jaalala Hacaaluudhaaf qabu dhugaa rabbiin ja'anii Hacaaluun lubbuun osoo jirullee artistii kam jaalattoo naan jedhan Hacaaluun jedha. Hacaaluu jechaan qabu Hacaaluudhaaf yoomiyyuu laphee keenya keessa jirta baay'ee si jaalanna.
tokkicha keenya. Guyyaan guyyaa yaadannootillee yeroo yaadannu immoo karaalee garaagaraatiin almost waggaa 6 ta'eera. Kun immoo yeroo hunda gaddaani miti. Wantoota inni itti yaadatamuu danda'an tola ooltummaa inni godhaa ture itti fufsiisuudhaan dhaloota aartiidhaan qaraa deemuudhaan kanaaf awwaardiin Haacaaluu is not only awwaardii qofaa miti. Hiikaa hedduu qaba jechuudha. Kanaafuu nu hundinuu guyyaa kana gammachuudhaanis cinaa kaaniin immoo isa yaadachaa guyyaa kana wal ga'uun keenya sababni isaa jechuudha. Galatoom. Ayyee. Baga nagaan dhuftee maali? Baga nagaan nu eddanii. Har'a gaa sagantaa Haacaaluu awwaardii irratti wal arginee jirra. Mee yeroo meeqaffaadhaaf dhufteeti? Ani yeroo sadaffaa. Yeroo sadaffaa. Egaa har'a asitti taatee addaa wanti si ajaa'ibe yoo jiraate kan kanaan durarraa adda jettee waan itti yaaddu maalidha? Dhugaa dubbachuudhaaf har'a artistoonni baay'een dhufaniiru. Artistoonni baay'een mul'atanii jiru. Kana caalummaa immoo isa kanaan dura caalummaa immoo har'a baay'ee namatti tola. Mee ati Haacaaluu jecha tokkoon ibsi yoon siin jedhee maal jettee ibsita? Haacaaluun jechi tokko duwwaadhaan ibsamu. Haacaaluun walumaa galatti goota keenyadha. Goota bara baraan yaadatamudha. Kanarra yaadannee waggaa dhufu dhiyeessinu miti. Kan bara baraan yaadatamudha Haacaaluun. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Guyyaan irraa siif miira akkamii qaba? Guyyaan irraa hunduma keenya biratti akkuma Oromootti guyyaatti cabneedha. Itti cabne osoo hin taane guyyaatti Oromoon nama isaa dhabeedha, guddaa isaa dhabeedha, jabaa isaa dhabeedha. Yeroo kamitti Oromoo bukkeetti bara kamiyyuu Oromoon kamiyyuu godaannisanii ofirraa qabu guyyaa kanadha. Isa kanaaf guyyaan kun Oromoo hundumaaf miira addaa qabedha nama. Haacaaluu kan hin daganne yeroo bar tokko lafa deemaa ture. Naqamteedhaa kaanee ijoollee 11 taanee lafa deemnee ture. Gaafa sana giincittitu nu argee ijoollee warra Wallaggaadha lafa deemaa dhufaa jiranidha nuun jedhee qarshii 600 nuuf kennee bishaan ittiin bitadhaa jedhee akka tasaa ta'e immoo obboleessa taayimii sana gaddarra ture obboleessaa waan jalaa boqoteef maatii qabadheen jiraatuun suuraa isin wajjin ka'e natti tola. Garuu yeroo biraa bal'inaan sin arguu hin danda'amu jedhee laate wanti hin daganne qarshii 600 nuuf laate bishaanii nuuf bitee guyyaa gaafa sitti ka'e carraa Haacaaluu arguu guyyaa lamaan tokko caalaan arganne akka guyyaa gaafa sitti gaafa yaadadhu garuu Haacaaluun naaf nama addaadha. Haacaaluun goota jaarraa keenyaadha. Kana qofa osoo hin taane indaastirii muuziqaa Oromoo keessatti ashaaraan isaa yeroo kamittiyyuu kan baduu hin dandeenye dhalootaa dhalootatti kan darbudha. Haacaaluun walumaa galatti goota dhaloota qubee jaarraa 21ffaa qofa osoo hin taane jaarraa 22ffaatti dhufee kan jiraatu jedhee namana. Isa kanaaf Haacaaluu baay'een jaalladhu barbaada. Ani badhaasa kanarratti argamu kiyyaaf gammachuu guddaan natti dhagahame. Akkasumas Haacaaluu dhabuu kootitti jechan ittiin ibsadhu hin qabu. Yoomiyyee taanaan guyyaan waggaan yeroo yeroodhaan isa yaadanna. Haacaaluun anaaf goota anaaf hayyuudha. Kanaaf waa'ee Haacaaluu ibsuudhaaf natti ulfaata. Haacaaluu biraa dhabuu keenyaaf immoo gadda guddaatu natti dhagahama. Gumaan Hacee fi dhugaan Hacee baddeen hafti yoomiyyuu waliin haa barbaannu. Haqni Hacee akka badeetti dhokatee nafin hin jira. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegde kun. Sagantaa kana mee akkamittiin argite? Sagantaan kun sagantaa guddaadha. Sagantaa guddaa qofa osoo hin taane sagantaa odaa guddaadha Haacaaluun uummata Oromoo fi gaaddisa Haacaaluu jalatti walitti qabamnee jirra. Sagantaa kana irratti argamuu keenya gammachuu guddaatu natti dhagahama naani. Gama tokkoon Haacaaluu yaadachuudha. Gama tokkoon immoo uummata Oromoo bal'aa afaan wal arguudha. Sagantaa kana irratti argamuu kootti gammadeeraan sinni. Dhugaa dubbachuuf Haacaaluu jechaan miti gochaan ibsuun hin ulfaata. Jechattiin ammaaf Haacaaluu ibsannu yoo dhabne Haacaaluun garuu nama qaamaan nu bira hin jirre garuu hagammaa ifa ta'ee nuuf jiraachaa jirudha. Nuuf ifa jirudha. Haacaaluun anaaf ifa guddaadha, bakkalcha guddaadha jedheen ibsa. Baga nagaan dhufte fe'in. Baga nagaan dhufte. Guyyaa har'aa akkamittiin yaadatamte? Guyyaa baay'ee bareedaadha. Awaardii bareedaa ture. Natti toleera baay'ee. Jaalallee Hacee akkasitiin waan ibsamuu danda'amti. Baay'een kabajaa baay'een jaalladhaani. Faawundeeshiniin kun immoo maqaa isaa mogga'ee gaafa dhufu baay'ee natti toleera. Baga nagaan dhuftanii ibsaa baay'ee isinitti bareedee jira. Ulfaadhaa galatamaa baga nagaan nu eddanii. Ayyee egaa sagantaa guyyaa irraa bifa kamiin ilaalta? Baay'ee bareedaadha. Namni hunduu wal jaallateedhuma wal kabajeedhuma wal arguu isaatti gammadeetu
gaaddisa guddaa tokko qabaannee innis Haacaaluu Faawundeeshiniidhaan kan qophaa'ee awaardii kan waggaa waggaadhaan walitti nu qabaatii jiru. Egaa ergaawwan waltajjii irraa darbaa turanis dhageessee yoo ta'e Haacaaluun kan waggaatti tokko yaadatamu tun taane sa'aatii sa'aatiitti guyyaa guyyaadhaan daqiiqaa daqiiqaadhaan kan nuti yaadataadhaa fi jaallataa kabajaas akkasumas immoo darbuu isaatti gaabbaa jiraannudha jedhameetidha kan darbaatii ture. Egaan carroomuudha gam tokkoon akka Haacaaluutti jiraatanii darbanii hawaasni namaa beekee bifa kanaan nama jaallatee utuu hin irraanfatiin turuunis gumaacha isaa itti fufsiisuudhaaf Haacaaluu Faawundeeshinii tumsuunis baay'eedhuma carroomuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii nuti as hoteela Iskaayilaayitiitti taasifannee artistoota garaagaraa wajjin gaaffii gooneerraa jaallattoota dinqisiifattoota aartii waliin gaaffiif deebii hedduu bareedaa taasifnee jirra. Haga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa.